Haadha kee kabaji. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashamaa harka fuunee akkam jirtu? Nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaatti eegamtanii yeroo kana geessan. Viidiyoo kana gubbaarratti tasgabbaa'een isiniif dubbisa. Haadha kee kabaji yookiin xalayaa harmeedhaaf ilmi barreesseef deebitee immoo harmeenis xalayaa ilma ishiitiif deebitee barreessite. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu irraa hubachuullee kan qabdan barumsa guddaa kan qabu. Dhaloonni har'a mana koo dhuftan maamila koo ta'uu nutti dabalamaa isiniin jedha. Warroonni jirtan immoo laayikii sheerii godhaa hiriyoota keessaniif barumsa guddaa waan ta'utu jira jechaadha. Egaa akkas jedheetu hin jalqaba. Haadha kee kabaji. Gurbaa tokkotu yommuu harmeen isaa gabaa dhaqxu hojii hojjechaa oolee hundaaf gatii shallagate. Shallaga gatii kanas xalayaadhaan barreessee minjaala yookiin xarapheessaa irra kaa'e. Akkas jedhee jalqaba xalayaan inni harmee isaatiif barreesse. Harmeen isaa yommuu dhuftee yommuu xalayaa sana bantu akkas jedha. Harmeen isaa gabaa deemtee yommuu dhuftu xalayaa sana argitee yeroo bantu innis akkas jedha. Gatii ati har'a naaf kaffaluu qabdu akka armaan gadiitii jedha. Tokkoffaa gubbaarratti amma ati gabaatti galtutti kan obboleettiin koo isheen xiqqoon eeguuf qarshii 20. Lammaffaa gubbaarratti kan mana qulqulleessuuf qarshii 20. Sadaffaa gubbaarratti kan laga bu'ee bishaan waraabeef qarshii 25. Kan arfaffaa gubbaarratti kan uffata miiccee bakkeedhaa funaanee manatti ol galcheef saantima 15 naa kaffaluuf qabda kan jedhu barreessee jira. Xalayaan harmee barreeffame akkas ture. Saniin booda harmeen isaa dhuftee xalayaa kana minjaala gubbaarraa yookiin xarapheessaa gubbaarraa ol fuutee ilaalte ture. Harmeen isaa xalayaa sana erga dubbistee fixxee booda garagalchitee duuba isaarratti akkas jettee barreessite. Harmeen mucicha sanaa xalayaa inni haadha isaatiif barreesse kana yeroo argitu hunda isaa dubbiftee fuula isaa garagalchitee waarratteetu irratti barreessite. Akkas jetteetu barreessite harmeen kun hubadhaa. Tokkoffaa gubbaarratti kanan ji'a 9 caala garaa koo keessatti si baadhee si da'eef 50. Lammaffaa gubbaarratti xurii kee sirraa miiccee isaan si guddiseef meeqadha 20 jettee. Sadaffaa gubbaarratti akka ati guddattee nama taatuuf isa sitti cabeef qarshii 20 jette. Arfaffaa gubbaarratti abiddaan guggubadhee isaan hojjedhee ganamaa fi galgala si nyaachiseef qarshii 20. Anoo isaati jette kanaaf siifan kaffala. Ati garuu isaan siif oole hundaa kaffaluu dandeessaaree jettee harmeen kun xalayaa kana barreessite. Yoo hin dandeenye naa kaffali. Yoo dandeesse gatii dadhabbii kootis isa naaf kaffali jettes ofuma keef fayyadami. Qabeenyaa koo guddaasii jettee
barreessitee xalayaa sana achuma minjaala jala yookiin xarapheessaa jala keesse. Yeroo harmeen kana xumurtee xalayicha sana hunduma isaa barreessitee fuula tokko gubbaarratti mucaa barreessee fuula tokko gubbaarratti harmeen kun barreessitee deebistee imimmaa ishee dhangalaasaa ammas achumatti deebiste xarapheessaa gubbaarratti. Mucichi sunis kaatee dhufee ammas xalayaa sana fuudhee dubbise. Imimmaan ijarraa dhangala'ee obsa dhabee sagalee ol fuudhee boo'e. Quba isaa ishee xalayaa sana barreessite gaabbiidhaan abaare. Harmee isaattis madamee dhiifama gaafate. Nama jireenya isaa guutuu siif kenne siif jiraate gatii in dogoggorsiise hin qabdu. Gatii dogoggorsiisuus hin qabdu. Haadha kee ifattaa? Hin jibbitaa? Yoo isheen daarte itti uffistaa? Yoo isheen beelofte in nyaachistaa? Yoo isheen dheebotte ni obaastaa? Gatiin haadhaa sirraa barbaadama kan jedhu amma baay'ee gaabbee dhiphinaa fi boo'icha hedduu keessa gale. Yeroo kana xalayaa kana argu keessatti boo'ichi inni boo'ee harmeen koo edaa gatii hedduu kana natti kaffaltee gatiin ishii natti kaffalte kun kanaanis narraa hin dhumu jechuudhaan yeroo sana fi edaa waan baay'ee na wajjin dabarsite jedhee waan haati isaa wajjin dabarsite kana hubatee yeroo sanaa kaasee haadha isaa dhiifama gaafatee boo'ee jaalalaan itti maramee ammam akka haati ofii nama wajjin dadhabdu eenyutu hubate laata? Xalayaan ani isiniif qabadhee dhufe isuma kana fakkaata. Haadha kee kabaji kan jedhu xalayaa haati fi ilmoo waliif barreessan irraa barumsa guddaa argattu jedhee yaada. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma. Eenyu keessantu haadha keessan kabaja? Eenyu keessantu haadha keessaniif iddoo qaba? Akkuma har'a ati haadha keetiif iddoo qabaattu boru ilmoon keessiifillee iddoo qabdi. Yoo ati har'a immoo haadha kee ifatte ta'e borusillee ilmoon keessi ifatti. Atis akkasuma jechaadha. Gatii har'a hojjette boru argachuuf jirta. Gatii har'a facaafte waan har'a facaafte boru haammachuuf jirta. Akkasii isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Like share gochuu hin dagatinaa. Maamila kootaa yaadanaaf qabdan immoo koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Yeroo gaarii naaf qabaadha.